ati hojii gaarii dalage hojii gaarii gisee dalagees nama kan ol si fuudha. Hojii gaarii Akkas gaa walitti deebina. Videoon kiyyan badin. bakka fataanaadhi bakka. Aye. Akkuma fadhan na gooti. Maakiin tun akkuma feete na gooti. Oobsanuma qaba jirra kun. Oobsa. Rabbiin oobsa namaa dhalaaleen tijjeta biyya arabaa takka. Isaanuma naa wayya miskiin ta'u. Maal kofaltasa? Wallahi kofalin maaki. Nama natti akkanan godha koo akka nama natti hinne. Sani miti bar. Ati isa beektaa tummata kana kan hin beeku bara. Wallahi Facebook irratti nagar. Amma nageenya kan namni dhufne hin jiru jechuudha. Fayyaa maraataan nageenyu wanti nama dhufu. Beerbeeressa Hai. Warjarri komatti jala waan biraa nyaatee jiru jiran waan maal nyaatee jira. Dhugaadha. Ani hin beeku. An takkaa viidiyoo isaa ilaaleetu hin beeku. Maal nyaatee jaani bar. Laa ilaa. Haa bakka ni gaa komatti irratti katabina. Laa ilaa. Maal godhuuf kun hundi akkam ta'uuf. Taaptaan godhaaf hamu. Beekamuu fi funyaaniin nan baatu. Insha Allah hin beekamin. Haqa adduu qiyaamatti. Hai. Ida namni beekamu amma butaantii isanis beekamumaaf kaatee jechuudha. 700 qabaa miti amma. Laa ilaa. Ani guyyarraa gorsa babbareedaa kan asirra poosti godhu barra 100 akkan qaba. Zamanan ismo. Zamanan mo. Hai nadi. Hai umati wallahi. Koflumaaf na dhaltii bar. Thank you so much. Oh, thank you so much. Umaanyuutti tokko boonyuuf nu dhalare. Umati kofluuf na dhalte. Abaaboo lama kan guys. Ummaan nama hundaa akka ilmoo gammaddee kofaltuuf dhaltee ni feeti nama haati nama hundaa. Awwayaa nama naasee haadha biyya naasee. Wayii haati tantee akkaata kofaltuuf si dhalte. Teenyaa tokko nuti boonyu nu dhalle. Namni ajaa'ibuma qaba. Bakka barana ilkee diitan dhumatti tabraa. Banamee jira guys. Double guys, please. Dhagaye. Namni hundi Usmaan kiyya galatoomi habiibi. Usmaan beeki. Hai. Way khofluuf na dhalte jedhama kinuma. Kanan khofluuf. Double way doubility. Kanan khofluuf. Hai maali. Mai rakkoo jira zamaanoo. Rakkoo jire. Ummati kanan khofluuf na dhalte. Teenyuutiitu akka namni bo'uuf dhalle. Namu akkuma haa. Hojii ashmurii. Tap godha guys. Akka mirqaanuuf na dhalte ani summaanti. Namichi fayyaa qabu namichi hin jeenaan ulee qabannaan xiqqaadha barumsa. Maal kan namichi naan jiru? Ara hin jeenaan mucaan xiqqaadha ulee ulee inni qabatee waliin dhugaa. Wayi nunnu turjumaan namicha hin jiina. Kan namicha naan jiru namicha. Kami kan namicha naan jiru kan jiru. Namicha ikkan tun bar wanni bar. Ambaddu be. Namicha jechuun moo?
namichi. Taaptaap godhaaf kaa'amu. Irraanfattee irbuunaa seentee na jijjiiramtee jiruun nante. Walli isaan akka irraanfattee irbuunaa seentee na jijjiiramtee jiruun na gante. Kajeeny. Murtii guutuu dhagaa. La ilaha. Duute murtii guutuu jette maal? Kun wala qotii jala deebisan. Ijoolleen teenya ni deebifti. Eessa bee? Idii. Yaa. Dhaggeeffadha. Taaptaap godha ustaanii nu laala katti bicheetti. Wayyaa jiruudha riin hin jijjiira. Akka garaa rabbi yaa'iru. Dhaggeeffannee barreessin. Kadir Sa'iid Adamaa.